Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu akkuma jalqabaa isiniif kaasee fayyaa wal hormaataa keessatti irratti baay'inaan kan xiyyeeffannu maalii fi namoonni baay'een dubbachuu waan saalfatanii fi dhimma kana cabsaneetti seennee jirra jechuudha. Egaa akkuma beekamu dhalli namaa erga dhalatee gara dachee kana dhufee waloraa baay'adhaa kan jedhu gama quraanaanis gama baaybiliinis ni dubbata. Kanaaf wantoota har'a waliin ilaallu keessaa qaamni keenya guutummaan funyaan keenya akkuma fuunfachuuf uume qaamni wal hormaataaf yookiin itti gammachuudhaaf kan uume jechuudha. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa akkasumas immoo haati manaa yookiin hiriyyaan shamarran tokko rakkoon akkasii abbaa manaa ishee yookiin hiriyyaa ishee yoo mudate maal gochuu qabdi kan jedhullee kan waliin ilaallu ta'a. Hordoftoota keenya akkuma beekamu qaamni saalaa dhiiraa keessa maashaawwan ujummoo dhiigaa narvootaa fi akkasumas immoo gogaan kan keessatti argamu yommuu ta'u yeroo dhiirri tokko miirritti dhaga'amu yookiin yeroo wal qunnamtii saalaa qaamni saalaa dhiiraa gidduu ispeesii waan jiruu fi qaamni saalaa sun dhiigaan guutamuudhaan ni ka'a jechuudha. Waan biraa miti ujummoowwan dhiigaa achi keessa jiran dhiigni onnee irraa maddu yeroo dhiigaan guutamu kan ka'u jechuudha. Kanaaf rakkoowwan darbee rakkoowwan ka'uu qaama saalaa wajjin wal qabatan baay'een addunyaa kana namoonni miiliyoona hedduun lakkaa'aman baay'een yeroo itti hubaman ni ilaalla. Egaa namni kamiyyuu dhiirri kamiyyuu sababoota garaagaraan kan rakkoon kun isa mudachuu danda'a. Garuu immoo rakkoon kun si'uma takka lama isa mudateef of dhiphisuu hin qabu. Nama kamiyyuu ni mudata jechuudha yeroo yerootti sababoota garaagaraan kan ka'e mudachuu danda'a. Kanaaf yoo akkam ta'ee mana yaalaa deemuu qabu. Fakkeenyaaf amma namoota hundumaa osoo hin taane fakkeenyaaf yeroo kaan egaa isinitti meera wal qunnamtii saalaa yeroo isaatti miira rabbi eebbisee namaaf kenne waan ta'eef yeroo takka yeroo ka'uu dhabu ni jiraata jechuudha. Garuu immoo yeroo akkamii deemuu qabu haati manaa yookiin immoo hiriyyaan jaalalleewwan isaanii immoo akkamitti tiriit gochuu qabu yookiin immoo akkamitti yaaluu qabu kan isin dhibu dubartoonni haadholiin manaa yookiin dubartoonni yeroo takka yeroo isaatti bilbilan ni argina. Rakkoo inni himachuu sodaatu kana rakkoo kana abbaan manaan koo hiriyyaan koo rakkoo akkasii qaba maal gochuu qabna kan jedhanii bilbilan namoota hedduudha jechuudha. Kanaaf kan waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya rakkoowwan kanneen kan laallu qaamni saalaa dhiiraa rakkoo ka'uu dhabuu kan fidan maal fa'adha kan jedhu rakkoowwan kunniin sammuun kan wal qabatan hormoonii, narvii, hidda dhiigaa, maashaawwan kana alan ba'u jechuudha. Kanaaf probably fakkeenyaaf maal isin jechuu barbaade sammuu keenya keessa sammuun keenya ajajaa kutaa qaama keenyaati. Kanaaf namni tokko dhiirri tokko miira keessa yeroo galutti ergaan gara sammuu deemee sammuun immoo hormooniin akka gadhiifamu ajajaa hormooniin erga gadhiifame booda immoo onneen dhiiga akka raabsitu gochuu danda'a. Yookiin immoo hormooniin kun hiddi dhiigaa qaama saalaa dhiiraa akka diriiru gochuudhaan dhiigaan guutamuu danda'a jechuudha. Haaldureewwan kana keessa darbuudhaan kanaaf rakkoon iizar sammuurra hormooniirra narvii rakkoo narvii naannoo qaama saalaa si'eessitu jechuudha. Rakkoo ujummoo dhiigaas ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf rakkoo kana maaltu namatti fida? Rakkoo kana wantoonni nama saaxilan maal fa'i kan jedhu jalqaba irratti kan waliin ilaallu ta'a. Rakkoo kanaaf wantoonni nama saaxilan keessaa muraasni tokko rakkoowwan kanneen rakkoo xiinsammuu yookiin immoo rakkoo saayikooloojikaaliidhaa fi rakkoo qaamaa wal qabatan jennee bakka lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Rakkoo qaama wal qabatanii fi rakkoo xiinsammuu jennee bakka lamatti hirree. Kanaaf hordoftoota keenya rakkoo kanaa rakkoo qaamaa fi rakkoo xiinsammuu walii wal qabatan jennee ilaaluu dandeenya. Baay'een isaa rakkoo ofii keessanii yaaluu dandeessanidha.
qoricha yookiin immoo lilmee yookiin immoo yaalii baqaqsanii yaaluun barbaadu jechuudha. Namoota baay'een utuu hin beekin rakkoon kun isaan mudachuu danda'a jechuudha. Rakkoowwan fayyaa qaamaa yeroo jennu rakkoo akkamiifaa? Fakkeenyaaf akkuma isinitti himuuf yaale nama dhukkuba onnee qabu yookiin immoo rakkoo onnee qabu rakkinni kun isa mudachuu danda'a. Namoonni dhukkuba onnee qabanii fakkeenyaaf onneen dhiiga raabsiti waan ta'eef dhiigni onnee irraatii gara naannoo ujummoo qaama saalaa keessa deemu yoo hir'ate rakkoon kun isaan mudachuu danda'a jechuudha. Lammaffaa immoo ujummoo dhiigaa fakkeenyaaf dhiigni onnee irraa raabsamee illee ujummoon dhiigaa kan qaama saalaa keessa jiru yoo cufame dhiigni akka baay'inaan achi hin geenye godha jechuudha. Kun immoo fakkeenyaaf rakkoo ulfaatina garmalee ta'uu danda'a. Namni ulfaatina qaamaa garmalee qabu yookiin immoo kolesterooliin qaama isaa keessa jiru yoo baay'ate kolesterooliin kuni ujummoo dhiigaa keessatti kuufamuudhaan ujummoo dhiigaa dhiphisaa deema jechuudha. Kanaaf namoonni rakkoo akkasii qaban rakkoo qabaachuu danda'u. Inni kan biraa dhiibbaa dhiiga ol ka'aa namoota qaban fakkeenyaaf hypertension namoonni dhiibbaa dhiiga ol ka'aa qabanii rakkoo kanaaf ni saaxilamu jechuudha. Maaliif ujummoo dhiigaa irratti dhiibbaa uumuu waan danda'uuf dhiibbaan dhiigaa kuni kanaaf rakkoon kun isaan mudachuu danda'a jechuudha. Rakkoowwan kana kanneen kaasne maaliifidha? Namni tokko isinitti meera rakkoo fayyaa qaama wal qabatuu fi rakkoo fayyaa xiinsammuu waliin wal qabatu waan ta'eef rakkoo kana adda baasanii beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Rakkoo fayyaa yoo ta'e rakkoo fayyaa sanaaf yaaliin yoo godhamee dhibeen kun fayyuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa namoota dhibee sukkaaraa qaban. Namoonni dhibee sukkaaraa qabanii dhibeen sukkaaraa ujummoo dhiigaa irratti onnee irrattis miidhaa geessisuu waan danda'uu fi namoonni dhibee sukkaaraa qabanii yookiin qoricha sirriitti fudhachuu qabu yookiin hordoffii gahaa gochuu qabu. Akkasumas immoo dhibee sukkaaraa akkas hin qabne irraa dhorkuu qabu jechuudha. Inni kan biraa rakkoo sirna narvii wajjin wal qabatan. Fakkeenyaaf narviin naannoo qaama saalaa sun sensitaayiz ta'uu dhabuu danda'a. Tamboo aarsuu namoonni sigaaraa aarsan yookiin immoo namoota tamboo aarsan bira yeroo dheeraa turuun mataan isaanii rakkoo kana nama saaxiluu danda'a. Maaliif tamboo aarsuu yookiin sigaaraa aarsuun maal godhaa? Namni tamboo aarsu yookiin sigaaraa aarsu ujummoon dhiiga isaa akka dhiphatu gochuu danda'a. Rakkoo onnee irratti dhiibbaa geessisuu danda'a waan ta'eef rakkoo kana hubattanii irraa ilaalamuun gaarii jechuudha. Inni kan biraa hirriba gahaa rafuu dhabuu. Fakkeenyaaf namoonni tokko hirriba gahaa rafuu dhiisuu danda'u. Baay'ee of dhiphisuu danda'u. Hirriba gahaa rafuu dhabuu dhiisuun rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Maaliif hormoonii irratti jeequmsa guddaa waan geessisuu fi qaama irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Akkasumas immoo ujummoo dhiigaa irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Even hirriba gahaa rafuu dhabuun mataan isaallee dhiibbaa dhiigaa fiduu danda'a jechuudha. Inni kan biraa yoo ilaalle yaaliiwwan baqaqsanii yaaluu kana naannoo qaama saalaa irratti godhaman tokko fakkeenyaaf jaarsoliin umuriidhaan deemanii ujummoon funcaan isaanii yoo cufame rakkoo yaaliin baqaqsanii yaaluu kennamuufii danda'a. Rakkoon kun isaan mudachuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa alkoolii hedduminaan namooti alkoolii baay'inaan dhuganii rakkoon kun isaan mudachuu danda'a. Kanaaf alkoolii dhiisuu yookiin immoo yoo dhiisuu dadhabdan alkoolii xiqqeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa qorichoonni dhibee garaagaraaf kennaman fakkeenyaaf dhiphina hamaadhaaf qorichoonni kennaman tokko side effect isaanii maalla qaama saalaa dhiigaa kan gochuu danda'u jechuudha. Inni kan biraa rakkoo xiinsammuu keessumaa inni guddaan amma asirratti xiyyeeffannaa guddaa akkasiin gootan kanan barbaadu inni guddaan asirratti rakkoo psychologically wajjin wal qabatan namoonni baay'ee rakkina biraa osoo hin qabaatin rakkina kana qabu jechuudha. Kunis immoo fakkeenyaaf dhiphina hamaa fakkeenyaaf namooti baay'ee dhiphitan stressiin hormoonii irratti jeequmsa guddaa waan fiduu fi namni tokko yeroo dhiphatutti psychologically ni miidhama qaamni saalaa ka'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf rakkina dhiphina hamaa kana hir'isuu dhiphinni hamaa kun immoo hojii irratti dhiibbaa sirraan geessisa yoo ta'e ogeessa yaala sammuu bira deemtanii yaali sammuu argachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Inni kan biraa dibbirtii kan jennu yookiin mukuu gaddabuu yeroo dheeraa mataa isaa rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Walii galtee dhabuu yookiin immoo wal shakkii gaa'ela keessatti hiriyyaa keessatti fakkeenyaaf amma yeroo hundumaa abbaa manaa fi haati manaa walii galtee hin qaban taanaan wal shakku taanaan jaalalli hirrachaa deema taanaan yommuu jaalalli hirrachaa deemu miirri namni sun qabus gadi bu'aa deema. Fakkeenyaaf amma namni tokko barbaadee namni tokko barbaaduu dhiisuu danda'a yookiin isheen barbaadde inni barbaaduu dhiisuu danda'a. Yookiin immoo inni qunnamtii isaa lagochuu barbaade isheen barbaaduu dhiisuu dandeessi. Yeroo kana baay'ee sammuun isaa miidhama yookiin sammuu ishee yeroo miidhamtutti innis miidhamuu danda'a jechuudha. Kanaaf waliigaltee hamma danda'ametti waliigaltee dhabuun kun rakkoo kanaan ibsata jechuudha. Yeroo hundaa wal shakkuuf sodaa qabaachuu. Fakkeenyaaf amma sodaa qabaachuu yeroo jennutti kaleessaa yookiin eengadda yookiin guyyaa 3 guyyaa 4 qaamni saalaa kee ka'uu diide yoo ta'e isa yaadda taanaan kaleessa eengadda akkas ta'eera harroo maaliin godha jettee yaadda taanaan
rakkoo kanaaf saaxilamuu dandeessa jechuudha. Asirratti namoonni baay'een kan naqunnaman keessaa maal jedhu nayyaada kaleessa waan akkas ta'eef har'a immoo akkas ta'uu danda'a laata jedhee yaada jedhanii kan yaadan jiru. Kun immoo rakkoo akkasiif saaxiluu danda'a waan ta'eef namoonni kanaaf of dhibbisuun qabdanii namni kamiyyuu eenyuyyuu rakkoon kun isa mudata yeroodha yerootti rakkoon kun yeroo isa mudatu immoo bifa kana hawwachuu qabdu. Inni kaleessa darbeeran gaddaa darbeera har'a bifa haaraan jettee miira gammachuudhaani waan tokko tun dhiphateetti dhiyaachuu qabda jechuudha. Jalqaba irratti akkuma isiniif kaasuuf yaalee namoonni baay'een of dhiphisu baay'ee dhiphatu sakaleessa yaadanii kaleessa waan ta'eef har'a ta'uu danda'a jedhanii dhiphatu waan ta'eef sakaleessa ta'e irraanfadhaa. Namni kamiyyuu rakkinni kun isa mudachuu danda'a. Rakkina kana isa mudatu kana keessatti garuu maal gochuu qaba? Rakkina sana sakaleessa yaadachuu osoo hin taane haaraa irratti xiyyeeffachuu qaba jechuudha. Inni kan biraa rakkoowwan hariiroo maatii keessa jiraatan yoo jiraatan fakkeenyaaf namoonni tokko wal shakkuun jiraachuu danda'a. Dhiphinni hamaan jiraachuu danda'a. Jaalalli hir'achuu danda'a. Waliigaltee dhabuu ta'uu danda'a. Waliigaltee dhabuun keessan kun sababa isaa teessanii haasoodhaan furuudhaaf yaala jechuudha. Ergaa furuudhaaf yaaltanii teessanii furuudhaaf yaaltanii booda wanti kun maal ta'a jechuudha. Teessanii haasoodhaan gammachuudhaan gara siree keessatti deema. Fakkeenyaaf amma isinitti meera sababa garaagaraadhaan kan ka'e haati manaas immoo maal gochuu qabdi? Abbaan manaa keessan dhiphina hojiirraan kan ka'e yaaddoo jireenyaarraan kan ka'e hojiin itti baay'achuurraan kan ka'e wantoota garaagaraadhaan kan ka'e rakkinni kun isa mudachuu danda'a. Rakkinni kun yoo isa mudatu isa hubachuu qabdu jajjabeessuu qabdu rakkoon kun nama kamiyyuu mudate jettee waan gochuu qabdu malee fakkeenyaaf amma guyyaa tokko taatee 2-3 yeroo ta'u nyaaratti guuruu yookiin immoo fuula keessan jijjiiroo osoo hin taane amma danda'ametti dubartiin mala beektudha qaqqabuudhaan qaama isaa isa jajjabeessuu jechuudha. Kana gochuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaa haati manootii hubachuu qabdu, wal hubachuu qabdu. Gaheen kun gahee abbaa manaa qofa osoo hin taane akkuma jalqaba yaaduu hiruuf ibsuuf yaallee ka'umsa wanta kanaa jalqaba baruu qabdu. Fakkeenyaaf hirriba gahaa dhabuu ta'uu danda'a, dhiphina hamaa ta'uu danda'a, ulfaatina qaamaa garmalee ta'uu danda'a. Wantoota kanneen hir'isuudha jechuudha. Kanaaf gahee guddaan isinirraa eegamu kana jechuudha. Inni kan biraa namoonni baay'een qorichoonni jiru. Qorichoonni tokko fakkeenyaaf namoonni rakkina hamaa yeroo dheeraa qabanii qoricha kana yeroo fayyadaman argina. Keessumaa baay'inaan gurguraman namoota faarmaasiirraa qoricha gurguramuudha. Sirriidha qaama dhiiraa ni kaasa qorichi kun garuu yeroo dheeraa fayyadamuun rakkoo biraan nama saaxilamuu danda'a waan ta'eef ofii keessanii ajajettanii faarmaasiirraa bituu osoo hin taane ogeessa fayyaatiif sun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf qorichi sana barraanis